dhimmi lafaa dhimma lafeeti. Dhimmi lafeedha dhimma immoo jiruuf jireenya namaati. Waa'ee magaalaa dirree tana ilaalchisee magaalaan dirreedha ganaadha akka ajaa'ibaatti nama waliin fixu teessi Oromoon bakka jiru hidhachuu qaba qawwee hidhatee namni haqa kan keessi eeguu hin jiru haqa fi abbaatu eeggata. Haqa fi abbaatu eeggata waan ta'eef Oromoon hidhachuu qaba. Uummanni Oromoo irraa wanni lafa saamaa jiraniif amma kaartaan Oromiyaadha yeroo jalqabaadha yeroon jalqabaa turte akkuma harkaa jirtan kana cinatti yeroon jalqabaa isii amma agartan kana ammoo yeroon eeganaa ammoo bubbutamtee akka malee taatee jirtu so ammaan tana kaartaan lafti kana fakkaata. Lafti dirreedhaa qofti miti. Ji'a hundaanuu Baaleenis karaa Wallootiinis karaa Affaariinis karaa Harargeetiinis lafti Oromoodhaa akka malee saamamaa waan jirtuuf uummanni Oromoodhaa waan kana yoo hidhatee qawweedhaan deeffachuu danda'a malee lafa kana namni isaaf deebisuu danda'ulleen hin jiru. So mootummaan haqaa mootummaan lafa tana deebisee kan Oromoo kan abbaaf deebisulleen hin jiru waan ta'eef waa'ee kana uummanni Oromoo hidhatee hidhannaa fi guuttatee akkasitti mirga fi gaafatee deeffachuu qaba malee wanni kuni tolaan bakkatti deebi'uu hin ta'isu lafti Oromoodha. Ji'a hundaan qororamtee ji'a hundaan qallattee dhumtee jirti. Magaalaan amma magaalaa gudditti Harargee Bahaatii jaanii dubbatanilleen magaalaa tanaa magaalaan so magaalaan amma isaan nurraa fudhatan tuni duraaniif akkanaa miti. Guddattee magaalaan tuni ol bal'annaan jarri nurraa fudhate waan ta'eef amma tanallee yoo soo guddifamtee osoo guddattee bakka mul'attee tanallee jarri isin nu harkaa fudhachuuf humaa wanni isaan irraa deebi'aniif takkallee hin jirtu jechuudha. Amma kanaafuu lafti Oromiyaadhaa ji'a hundaan saamamaa jirti. Saamamaa jirti. Mootummaan haqaa waan kana bakkatti deebisoo jira hin jiru mootummaan waan kana falmee waan keenya kana nuuf bakkatti deebisullee hin jiru. Uummanni Oromoodhaa hidhatee bahaa fi dhiyaafillee hidhatee lafa tanaa bakkatti deeffachuu qabaa. Anammoo kun dhaamsa kiyya. Amma so Amaarri lafti karaa Wallaggaa akka jirtuun lafa lafa haadha teenyaati lafa abbaa keenyaati jedhanii Amaarrilleen mormii addaatirra jira falmii addaatirra jiranii maaliif kan hunda kanatti nu laallatanii uummanni keenya qawween qabu hidhannaan qabu gajaraa irraa mootummaan irraa hiikaa jira Harargee akkuma dur Mallasaan albee fi mancaa hunda hin hidhatinaa jee mancaa hunda irraa hiikasanitti mootummaan kunillee akkasumatti uummata keenyarraa illee hiikaa jira. Amma uummanni keenya mormee fincila godhee yoo waan kana hidhatee lafa mirga isaa kabachiifate malee furmaanni akka hin jirre baruun dirqama.